Ustaz, immoo keessatti warra hoolaa galchaa. Kusummak sababii keetiin haadha manaa koo immoo keessaa baasee taa'aadhaan. Dhageessee? Sababii sheekolii warra akkanaatiifan, sababii sheekolii warra seeggaa rukutanuutiifan, yaa sheekolii wallaahi rabbiini walirraa nun buusu anaa wajjin kana booddee. Ana nama masgiida salaachisu maallaqa nyaannaan naa baasuu diddanii sidi galee naa baasuu diddan miti rabbi fideen harkatti sin gate qaba. Amma nam kun sheekaa immooti nama 250 qaraassa amma kun jedha kun ilaala rabbi bakka itti ijoollee qaraasi man dhabneerra haadha manaa kooti immoo keessaan baasan baatama nan baasan immoo keessa sababii nama zaalima akkanaa jechuudha. Wallahi riwaana kana hojjetan ijoolleen natti himte. Karaa sagale mucaa kallale. Baala geeni kan gendoota namaa balleessitu jirti qaba. Si karaa sagale mucaa durbiitti geessa. Lakkii ani jaafaraani irratti karaa jiraate mucaan. Lakkii quraanni ni ustaas bayaan karaa suufi an hadiisa rabbii karaa maal jedhee mucaa kallale sagale isaa jira ragaan na bira. Waa hedduun na bira ga'ee jira. Maal abbaasaa dhositan kana kan hin baaftanu footoosaa. Maaliif dhositan maaliif wajjin hin maxxanfamne warri shamarranii warri dhiiraa zulmii dhiisaa dubartiin kophaasii waantiin baafatti dubartittiin faradinaa dhiira isa baafachiise wajjin galchaa qabaadha nama ilmoo sadii qabu kun ilma islaamaati ofiin jedha sheeka ofiin jedha immoo keessattan ijoollee ofiin jedha isa maadhiiftammoo maaliif intalatti kaatan intalli koo nama kaleessa شهادة قبته انت اللي نما شهادة قبته خناف نمتي فيديو قد بافتي مجادو کو گرسیفتے فيديو خانا دامتي يو برباد امريكا متي مسرا ابي جيسے جلا دو برباد جو ایسے حاجة مجاكا نفوكي سيفتے اتس وجن فوكفتا الله كي انا مبيكو شيكا كلا Ila Polisi sababani nam makanan belu jedani ofirraa balaaleffachuu qaba tokko tokko. Lammaffaa immoo warri immoo keessatti markata keessatti ijoollee qaraasisu sheekoliin guguddaan ulamaan akka namni nu amannu sheekamiin biroo akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Manaaminiin namoonni jaallatamoon adda baasuu qabu akka warreetti keenya qaraasifannu. Akka warreetti keenya obbolaa keenya qaraasifannu sheekolii sahihaatii fi sheekolii immoo viidiyoo koolii adda nu baasuu qabu jechuudha. Markatatti galtee piroofaayilii uffatte keessaan dhaqanii assalaamu alaikum maasha wallaahi wa billaahi kan nama guddaa jechuudha. Baay'ee namni guddina biratti salphataa kana nama fokkisiisa. Maasha Allah rabbii rabbi sirraa jaallatu miila kee intinaa godhe kan jedhu na bira jira viidiyoon. Dhala kan nama isin beektanutu nama fidee innaa lillaahi subhaanallaahi jettanii baqattan jechuudha. Rabbi sirraa jaallatu miila kee in argina ijoollee viidiyoo. Rabbi satarame ani immoo sataru kana booddee. Rabbi nuun satariin sataruan erga dubartii duuka fiiddanii fokkisiisuu ta'e anis tokko tokko keessanii isin fokkisiisa jechuudha gadi isin baasa jechuudha. Qaatan viidiyoo keessa walitti qabachuu eegale. Biyya eessaatii namni guddaan akkana rabbi sirraa jaallatu miila kee maal jechuudha kun? Akkamitti warreetti keenya amansiifannee immoo keessa galchina? Warri qulqulluu taatan warri markata qabdan gadi ba'aa nama kana balaaleffadha awwalan. Tokko ka Bashaar jedhamu sheekni aaraan dhufee dubbachuun hin ta'a, hodhuun hin ta'a, maal ta'u akkana gochuun hin ta'a, arraabuun hin ta'a, qubaan hin ta'a jedhee dubbate. Maal yaa Rabbi qiyaamaa maaliif gadi bu'aa jiran? Sheekoliin ija koo dura dhaabachuu hin dandeessu jedhe. Namni nurraa qabu dhabame. Sahiha ta'ee, da'iifa ta'ee dhiibnee ta'an. Ijoolleen warri mucaa intala kanatti duudhaartan maa duutan hin duulinaa isiniin hin jedhuan. Isin ajajuu hin danda'an. Garuu Rabbii sodaadhaa. Nama kana anatu footoo isaa gadhiisaa wal bira ka'aa zaalimtitti zaalimticheedhaati gadhiisa. Wal qixa ta'a. Inumaayyuu
yeroo kaan dubartiin Isa tu irra badii qaba. eegaa isa darra badii qaban jedhe kaan Kadhaamee yeroo kaan kaan itti baase. dubartii Ilmoo koo qalbii kadhaamee kaan itti baase. yeroo Kadhaamee kaan itti baase laa. wallahi dhagaala ila wallahi billahi tillahi dubartiin dhaqii faantii baasi jennaan fiidee ittiin baaftu. Baaftu wallaahi. Kadhaamee kaan Haati manaa ofiiyyuu giiftii koo jennee adda dhungannee uffata baasisaa jiru keessa taatii warri ofiitu giiftii koo bareedduu koo jedhamtee uffata baasaa jirtu keessa sa'aatii yoo haati manaa keenya nutti mukatte uffata guyyaa ittiin oolteen dhuftee ciisaa jirtu keessa dubartiin biyya qaraa jirtu moonaaliizaa wayiiti moo inni waa bareedina isaati sii macheesse moo yawwana maasha Allah insha Allah subhanallah rabbi si haa guddisu qalbii gara rabbiin cabsin kun akkana jedhee waraabbate garuu mucaanis araadaadha meeshaan isaa amma sanga amma fardaa ga'u na bira ga'eera anatu fokkisiisa kasammo man sataraullaahu man sataran minaamin isin jettanu namni nama satare intala durbaaf saaxilee dhiira sataruu miti ni jedhame lamman jara erga satarin namichaa waliin anatummoo fixata jechuudha ishii baal gootu waan ijoolli warri meeshaa namichaa laaluu barbaadan telegiraamii sinii baneen jira kottaa seenaa sinii fandiyya saragaa wajjin akkan hin sobne hin beektu sinii fanfida isis bakka barbaadde irraa kutaati akka tiktookii keessa hin dadhabne fokkisiisaa biyya dunyaa irraa galchaa barbaadde malee mucaa qofatti induulina cubbuu sinitti ta'a. Inuma mucaan dhiisaa. Mucaan dhiifamuu qabdu. Mucaan ofii dhaqee isatti boqotee baase malee. Dhaqee boqotee baase. Tokko jedha. Intalli kun nama dhiyeenya shahaadaa qabatte. Nama hedduuti sii jibba. Namtichi kun nama islaamaa markaza keessatti nama 270 qaraassa nama ofiin jedhu. Nama sheekaan ofiin jedhu. Viidiyoo irraa waraabbatee fide miti. Kan isaas waraabamee dhufeera. Mucaan araadaadha. Amma namichis hojii fokkisuu inumaayyuu silaa kan fokkisuu qabu dubartoonni. Dhaggeeffadhaa dubartoonni. Dubartummaa geetti shari'aan islaamaa wallaahi dubartiidhaan mirga guddaa kenne. Wallaahi dubartiin kan kushiinaatiin jenne. Wallaahi dubartiin garbittiidhaan jenne. Dubartiin mana keessa taa'u dhiirri hojjetee fidee jiraachisu dirqamarra kaa'e. Ati silaa jireenya nuu ta'uu dinaa wal gargaaraa jirra malee silaa deessanii guddifattu. Ijoolleen shamarran biyya arabaa gatii mucaan kun biyya arabaa jirtu yeroo hedduu gadi baatanii boossanii rabbi maqaa nu nyaate hin jedhina. Dhiiran maqaa isin nyaate. Wallaahi rabbi maqaa isin hin nyaanne. Wallaahi billaahi tillaahi rabbi maqaa isin hin nyaanne. Dhiiran maqaa isin nyaate. Dhageessanii ofitti badii fudhatiin dubarti. Anas siin jedhee ofitti yoo sheekni akkamii ulamaan akkamii gadi ba'ee balleessaadha siin jedhee hin fudhatin. Intalli kun fiiddee batti baafatte qoradhaa fidaa namicha amtaa. Fidi namicha meena namansiisa. Fiiddee dhattee hunduu jala qabdee. Baasi shari Allah insha Allah maasha Allah nan beeka warra kana gogaadha jala kana kun viidiyoon banamee fi jennaan namarraa iyyuu hin dabalu. Tokkoon keessanii iccitii keessan warri hattaa ilaala naa sosisina. Waa hedduu rabbii sodaadhu. Yoo rabbii sodaatte kottu na wajjin bulu warri jettan waraabbadheen jira lakkoofsa keessanii hojii kana gaa ta'u. Hunda of harkaa qaba. Rabbii sodaadhu kottu na wajjin bulu kan jedhu hin jiru. Dubartii ashama akka godha dubartii cabsuudhaan hin qabina. Dubartoonni of eeggadhaa rabbi isin eegu. Dhageessanii dubartoonni rabbi isin eegu ammas of eeggadhaa. Aanatu qalama bakka jira. Dubartiin harmasii akkana baaftee hin agarsiistu ofiin. Aanatu fannifama kanaa jechuudha. Ragaa waliin natti qottoon barbaadde feetu aktivistii taata, feetu teemasa taata, feetu sheeka taata, feetu qeesii taata, kottuu na waliin falmi. Dubartiin paantii miti harmasii agarsiiftu. Kadhatamtu malee kadhattanii kakaa lafarraa fixxanii. Inshaallah ni namni, maashaallah ni namni siiksitanii gangalattanii qalbiin na cabeera, qalbiin kee haa cabu jettanii ijoollee abaartanii sodaachiftanii janajjantanii erga baafachiiftaniin booda viidiyoo waraabdanii fiduun beekumsa keessanii miti. Namni maqaa isin nyaate ijoollee biyya arabaa rabbii miti rabbuma maqaa nu nyaatetti of hin abaarin. Shamarran maqaa keessan irratti abbaa barbaade inni isinaa anassin hin jedhe. Dhiisaa of qulqulleessuu jettanii shamarran tokko
rabbi maqaanu nyaati rabbi siya balleessu hin jedhinaa yeroo kaan dhiirri qalbii qaba yeroo kaan dhiirri dubartii caala yeroo kaan qalbiin dubartii xiqqoodha dhadhaadha isiinuu yeroo dhungatamte bakti yeroo kaanoo yeroo badiyoo dubartii tabaaramti maalima rabbiin birattis nama birattis abbootii gadaa birattis oromoo birattis eessattuu dubartiin qalbiin si xiqqoodha walii gallee fudhanneerra yeroo badii maaliif qalbii si akka waan guddaa ta'etti ilaalama dhiirichatti moo dubartiitti duulamuu qaba meenaa himaa meeme na wajjin namni falmuu barbaadan kottaa namni dubartii badii qabdeettan anaa wajjin kottaa falmaa haqarra dhaabadhaati yeroo badii maaliif qubaan dubartiitti qabnamaa nutoo baddalem amma dubartiin tokko gadi baatee himatte anatu baddale waa tokko ciccii malee kadhannee adaraa dubartiin doofaan akka inumaayyuu dubartiin tabaarte salattante hin gootu kan dubartiin doofaan immoo hin sodaatti rabbii jedhi yoo si waraabe rabbi qucii naa godhu rabbi kunkii na haa godhu rabbi duniyaa aakiraa na haa hongeessu jettanii irraa waraabbattanii kaatanii fiddanii maxxansitanii dubartoota biyya arabaa jechuun sheemii isin hin qabu maal isin agootu dubartiin biyya arabaa osoo dubartii biyya arabaatiif kabaja qabaattanii dubartoota biyya arabaan jettan turtan kanaaf anaa wajjin falmuu barbaadan waliin falmina haqarra dhaabannee waliin dubbanna balleessaan eenyunni namicha akkamitti balleesse namichi quraana rabbii fudhatee dhufee baarakallahu fiikum bani dubbadhaa ustaas abbaatama ilaa waan akka kanaa kanaan dura dhaga'eera maan jedhu akkana maqaa kitaabaatiin itti dhaqanii ka'anii maan keenyas ilma jirti obboleeyyanatti jirti keessaa dhaqee akkana taasee baarakallahu fiikum jedhee jennaani mucaani gaadhe أنا والله بالله بارك الله فيكم ملك القبي خجلنا أرجينا بلا جيران سنين جلالا سنين أرجو كيسان وامي كسرين جلالان dubartiin immoo kennoon immoo wallaahi kadhaamee kan waamee kan xiqqaara malee uffata ofirraa baasuu biti akka tamma jettu armasi isa gisee wanti tokko akkana argamee kan dubartii bakkee ba'e jabaadhaati nama isii bakkee baase sana barbaadaa isatti duulaa malee isa rabbi jiraati dubartiitti hin duulina wallaahi isa dubartiin miskiin hankanani isiniin jedha sagalee kee qabeera mubaaraka malee rabbii jedhaati rabbii sodaadhaa waan akka kanaa. No. Ani inni jedhu abbaa tamaam. Dubartiin da'iifa, dubartiin dadhabduudha. Tokkoffaa dubartiin amaanaa keenya, rasuulli keenya alayhi salaatu salaam amaanaa nuun jedhaniiru. Nama sangaa ammana ga'u sataranii. Nama sangaa ammana ga'u an sheeka ofiin jedhu immoo keessatti nama 250 barsiisa ofiin jedhu sataranii dubartii miskiina dubartii dadhabduutti duuluun maal jechuudha? dubartiin karaa biraatiin dadhabduudha jedhaa kara kanaan immoo yoo kara kanaanis ta'e dhiirri parsantii 25 waa kajeela jedhan saayinsiin dhugala saayinsii dhanis dubartiin parsantii 75 waa kajeelti utuma siin baafattee nama jala qabde iyyuu bakka fedhii isiititti guddaadha jedhatti isumaayyuu dubartiin keenya hin qaanfatti jara keenya gaafadhaame warra viidiyoo waraabee gadhiisu gaafadhaame akkamitti baasifte jedhaati kadhaan inni kadhatee maraataan jira arma kee argu malee du'eeraan of ajjeesuuf an deema jedhee dubartii dinaree keessan immoo dubartii biyya arabaa warra jiru nariba hoolaan tokko jechuudha dubartiin biyya arabaa du'aa duutee si caalti janaazaan si kanaaf gala kanaaf dubartii biyya arabaa du'aa asii biyyatti galchina duutee gatii si caaltuuf hoolaa dubartii biyya arabaa hundatti illee shamaan qaquu barbaaddaa viidiyoo nama tokkootiin isa hooleeyyi jechuudha dubartii biyya arabaa warra kaleessa liibiyaa keessaa si baasaa ture warra dhukkubaa gaddaaf gadadoo keessaa si baasaa ture walitti qabdee dubartii biyya arabaa itti asanu baalagee tu dubartii dha kabaja qabaatte walitti qabdee akkana jettu shamaan qaquu jechuudha kanaan amma gaa dubartoota ijoolleen durbaa tokkoffaa irratti shamarran yaa shamarran biyya arabaa keessaa dhiirri keenya bineensa eeggadhaa keessa jedhee sin gorsee kanaan dura adaraa shamarran biyya arabaa adaraa jedheen sin kadha viidiyoo kooliin sin itti hafuu sin jedhe
gaafa dhiirri keenya kun kiidha beektaa gaafa ati azantee fi viidiyoo bantee wal jala janaa irraa hoo jettee sin laalladhe viidiyoo bantee fi borimmoo maal jedha rabbii jedhiiti rifeensa kee adda kee qofa naa agarsiisiin jedha hangatiin beeku bani yeroo tadha adda kee agarsiifte borimmoo rabbii jedhi gara booddeetiin ammanni ga'u naa agarsiisiin jedha yeroo ti borimmoo azantee fi bakka na jaallataa itti agarsiifte gaafa guyyaa sadaffaa gara gurra keetii ol naa qabii jedha bitaarraan ol naa qabiisiin jedha shaarbii kee guutuu ofirraa fuudhee rifeensa kee waraabbataan borimmoo tamummoo dhiifama naa godhiisiin jedha maali na tette rifeensa kee natti tollaa waraabbadhe sitti erga ati rifeensi kee qullaan isa bira ga'eera amaanaadhaa jettanii ishiisiin jedha eeyyama kee malee waraabe iftaan immoo qoma kee sana natti tole meemee adara laphee kee natti agarsiisiin jedha ati miskiinni koo gowwaan gowwummaa tun taane gara laafummaa keeti gara laaftee akkana gootaafi rabbii jedhiitii bucuusii gara mirgaatiin gannaa butiisiin jedha gadi buttaafi gaaraa ol naa qabiisiin jedha ol qabdaafi arma kee waraabbataa jechuudha abootu naa jedhi waraabbadheera jedhee sitti erga lama gaafa sadaffaa paantii gosa uffattee jirtu qofa naa agarsiisiin jedha faaraan ta'in sitti maan jiraan irraa saaqee paantii qofa natti agarsiisiin jedha gaafa surree kee bucuusii gadi buttee gadi buttee diimaan kaadhettee agarsiifte shari allaa siin jedha jechuudha bineensaa olii dhiirri keenya bineensaa oliiti dubartoonni naala buukum isinis viidiyoo koolii dhiiraan hinaa seenaa bannaa taachuu si kadhadheen dadhabee bara hinaa seenaa dhiirri keenya bineensa amma yoomitti shawwadamtu garuu amma yoomitti sin duukaa iyyinamu namni sin yaazanuu hin jiru sababii tokkittiin kee dogoggorteef silaa dhiiratti kan duulame dhiira baala kee kanaaf keessaa baasuu qabu dhiirri laayivii galee hundinuu viidiyoo hojjetee dubartii biyya arabaa jedhee si abaara obboleetti qalbii ijoollee biyya arabaa keessa sin galin wallaahi dhugaan si gorsaara onnee koo keessaa qalbii ijoollee biyya arabaa keessa sin galin ijoollee biyya arabaa sitti boossi obboleetti bakka dhiirri bineensaa dhiisi itteerumi jiraadhu baan biyya ta'u itteerumi jiraadhu kun amma nama fakkaataa amma maal saamudaa fakkaataa islaama ofiin jedha kun nama fakkaataa amma kun namni shayyaa Allah rabbii jedhaati warri intala fi duudhaa jirtanu bareedina kana saayyuu